warroonni gaafii nagaa gaafataa turtan TikTok jalatti hedduu natti huddeemsitanii irra deddeebitanii na gaafachuu turtan akkamitti viidiyoota kana akshiinota adda addaa kan akkamitti fayyadamtee akkana gochuu dandeetti warri naan jettaniin viidiyoo guutuu isaa isiniif dalagu jira. Viidiyoo kana haga dhuma isaatitti hordofaatii. Duraan durta immoo sheerii gofa hin dagatinaa, sheer godhaaf ijoollee biraan gaha. Isinichaa booda immoo subscribe gochuu hin dagatinaa YouTube kenna. Nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isinin janna ijoollee Oromoo walirraa haa qaroomnu. Haay akkami nagaa jirtan ijoolleen chaanaal Idres Tube jala argamtan marti keessanuu nageenyi keessan badhaadha. Baga jiraattan yoo yaa koottaa nu fakkaadhaa nu seenaa isinin jennaa. Oromootu Oromoof qorichaa nuti martuu waliif dhiigaa wal jajjabeessuu fi wal bira dhaabbachuun waanuma aadaa Oromooti. Kana irra caalatti immoo galanni keessan karabbii isiniif haa ta'u isinin jennaa. Anis haga danda'uun galata keessan deebisuuf abdii qaba. Kana jechuun maali? Har'a chaanala takka qabadhe isiniif dhiyaadhee chaalenjiin kunis maali yoo jettan ijoollee yeroo hedduu koomentii kee jalatti deddeebitanii na gaafachaa turtaniif deebii isiniif kennuuf har'a inshaallah dhufee jira. Rabbiin haa gargaaru walumaan barnoota gaarii isinin jennaa. Kunis barumsa osoo hin ta'in walii garsiisuu jedhama yaa ijoollee. Ijoollee hedduun nama haqeequ jira. Kalli walii ijoollee akkasii saniif bakka hin kenninaa isinin jecha. Namni barate qarooma, namni nama hubate waa hundaayyuu argata waan ta'eefu an duraan dursatti YouTube kiyya subscribe naaf gochuun keessan dirqama keessanii irra caalatti immoo viidiyoo hedduu yoo an gallakkisu kallattiidha yoo isin subscribe godhattan waan ani ofirraa baradhe waan ani itti gammade yoo an gallakkise isinis gammachuu itti argachuu dandeessan. Kanaan dursan immoo YouTube ana osoo hin ta'in nama kamiyyuu subscribe isaa gochuun dirqama keessan waan ta'eef amma an kara kallattimaan kara barnoota kiyyaa isin deebsisa. Askiinoota adda addaa hojjechuu turean viidiyoo kiyyaa tokko samii gubbaarra deemuu kallattiin immoo teessurra teettee akkaataa makiinasitti deemuu inni lammaffaa immoo waa hedduu jira viidiyoo lama godhanii hojjechuu kallattii baay'ee jira jechuudha. Kana hundaayyuu hordofuun keessan isin ijoollee akkuma na dhageeffattan kanatti jechuudha. Ijoolleedhaaf sheer godhaa ani laayikii keessan hin barbaadu. Ijoolleen maan koomentii jalatti azaana gootu sun akka barattu barbaada waan ta'eef isiniif galee irra caalatti sheerii baay'isaa sheerii waliif godhaa ijoollee yoo barbaadan dolaaf gaggoraati ijoollee ergaa maal godhamaa fi Oromoon tiyyaa haa barattu barbaada malee akka itti gammaditti itti gammadanii barbaadan kallattimaan amma na hordofaa. Duraan duurtoo jechuudha. Aappii kana gabbuufachuu qabdan jechuudha. Aappii kana lamaan keessaa gabbuufachuu qabdan jechuudha. Aappiin kun hedduu nama fayyada. Aappichi kun hedduu nama fayyada. Aappii kana gabbuufattanii keemistara jira. Keemistara jala yoo barbaadan as jala viidiyoo kana jala isiniif kaayaa. An amma shabakaa dhufee jira. Sababa maaliitiif shababa kana jeeqa jechuudha shabakaan. Kunoo isa kana lamaan jechuudha. Buufachuun dirqama keessanii baay'ee isin fayyada. Inni kun keelloo kana qaba waan ta'eef halluu bulee kana qaba waan ta'eef halluu magariisa kana qaba. Amma kallattimaan ammallee gara keemistara keessa seennaa jechuudha. Amma gara keemistara seennaa inshaallah rabbiin nu haa gargaaru. Ijoollee irra jiran sirriitti nu hordofaa sirriitti nu hordofuun isinirraa baay'isee dirqama. Keemistarii kana ka TikTok irratti gochuun yoo barbaanne fakkeenya amma jalqaba ka TikTok irraa isin garsiisa. Ka TikTok irraa barbaanne kun isa kana qixxee kana ida'uu kana gadhoofna. Kallattiin ida'uu gadhoofne 9.16 kana irratti dhoofna. Eegasii dammoo kana yoo dhoofne akkanuma kallattiin seennee jirra. Amma viidiyoo saniin duroo viidiyoo halluu gurraacha kana filanna. Halluu gurraacha kana egaa akkana goone dhiifne kallattimaan amma as keessa seennaa. Miidiyaa ta'etu tana filanna jechuudha. Miidiyaa ta'etu tana filanna. Egaa miidiyaa filanne kallattimaan miidiyaa san jechuudha. Ammas irra deebi'ee isin garsiisa. Kunoo miidiyaa ta'etu tana filanna. Ishii san gadhoofna viidiyoo fidadha ammaanii. Viidiyoo san eessa jira jedhee soqee fidadha. As keessaa amma argachuu danda'a. Amma kuni istiidiyoodha. As keessa kan jiru istiidiyoo jira. Ammaan sirriitti nu hordofaa yaa ijoollee. Wal hordofuun baay'ee gaariidha waan ta'eef ammaan kallattimaan
irra caalaatti sirriitti na hordofaa amma viidiyoo sun wanni hanga buufadhaa isin hin jeef kun xiyyaar kun halluu kun martuu ni jira amma ani amma waan viidiyoo teessoo irra taa'ee karaa makiinaa gubbaa deemu san sin garsiisuu fi sirriitti na hordofaa sirriitti na hordofaa isin hin jaa viidiyoon kiyya kanaa inni karaa makiinaa gubbaa taa'e suni dhiifamaa kunoo kallattimaan kana fidee jira halluu kana fidee jira agartanii halluu kana fidee jira ammas ka biraa dabalu jira fakkeenyaaf kana isa kana mee ani fakkeenyaaf kanaa fudhadhu isa kana akkana ediichas godhee jira kanas ittiisas godhee jira eegasii miidiyaamatti deebi'a miidiyaadhaa viidiyoo reefisan bira dhaqaa kana karaa makiinaa kanaa ammas miidiyaamatti deebi'a waay sirriitti na hordofaa jirtumi kunoo viidiyoon kiyya kallattiin akkatti dalagamee jira agartanii viidiyoon kiyya akkana dalagamuu jira amma kana suuta isaa wal qixxeessaa isa kana akkanatti gadi qixxeessee kallattimaan amma akkana raayitii godhees as keessa seenaa isin hime isa kana gadhaa booda isii kana keessa seenaa isii kana eega seenee as siifadha sirriitti na hordofaa kunoo tan agartanii isii tan gubbarra raayitii kun isii tana suuta akkanatti qixxeessaa jechuudha san booda raayitii tana agartanii fooqii jirtu tana raayitii tana kallattimaan raayitii itti godhee jira ammas itti deebi'aa kun asitti bootaa kanatti xiqqoo isii hanqattee jirtu waan ta'eef isii isaanii cufaa mallee itti deebi'ee jechuudha kunoo bas qulqullaa'ee bahee jiraami kunoo amma qulqullaa'ee bahee jira amma na eegaa amma awwal haajaa tana jalaa balleessaa isii jalaa tana isa dhufee balleessuu danda'a isima tana dhoftee fi fakkii namaa jirtu tana fakkii namaa tana kallattimaan dhahaa akkana raayitii godha argitee battee jirti eega kanarraa bakkanatti argitee kunoo karichi kunoo akkana ta'ee jira amma xiqqoo tan akkana godhe akkanatti magariisa san balleessuu qaba akkanatti dhiisaa eega akkas godheen booda ammas tana dhaa gadi xiqqoomaaf tana gaafa gadha'e isillee fakkii namaa tana dhahaa fakkii namaa tana dhahaa jallee kunoo biraa badee jira agartee fakkeenyaaf isii tana 50 irra jira kun 28 irra jira isii tanaa fi tanan agartanii yoo akkana bulee kun akkatti 40 irratti yoo 50 qixxee godhellee xiqqoo hin taatu 40 bakka 39 irratti bareeda ta'ee jira agartee amma akkanatti suuta agarsiisa
kunoo akkana godhee jira. Gaafa akkas godheen booda amma kun amma akkatti daqiiqaa hin tabsiifna. Jalaa deeman wanni amma eegin akkasitti deeme akkam gochuu qabna na hordofaa sirriitti ammallee aga dhuma sagantaa kanaatti sirriitti na hordofaa ijoolleef share gochuu hin dagatina. Amma maqasii isa kana gadhoofna akkatti gaafa gadhoofne maqasii tana gartanii jirtanii jedhee abdadha irratiniif dibaa mallee maqas tana kunoo ulfiisii jedhamtu tana kallattimaan kulfii tana filanna. Kulfii gaa filanne xiqqeessinee jechuudha. Viidiyoo tana akkana dubbata achiisiisame xiqqeessinee akkana viidiyoo kee kana akkana oofna. Eegas immoo eda'uu ta'eemi gaafa nuti immoo xiqqoo akkana dura ta'isiisinu baay'isuu ta'a hir'isuu ta'a. Ammallee viidiyoo tana akkanumatti harkaan akkana oofna eda'uu ta'a. Amma kana garaagarana akkana goona ammas akkas goona garana oofna ammas akkas goona ammas akkana goggoona jechuudha. Asuma akkana goggoona achuma akkana goggoona akka fakkeenyaaf karaarra deddeemu kunoo garaagarana jedhutti akkana as dheeressina achi fageessinillee akka inni achi deemaa dhufu gochuu dandeenya jechuudha karaarratti jechuudha. Ammas akkas goona bakka hagana hin gaa'ee ka ta'e amma laal akkana gochuun hin dandeessa. Amma fakkeenyaaf magariisa kana ani magariisa kana amma isinitti agarsiisuu barbaade isin duuba kana waan barbaaddan oolchuu dandeettan jechuudha. Waan fedhii keessanii waan isinitti das jedhe kaa'uu dandeettan jechuudha. Bakkee amma shajaraan jiru bakkee bardaafoonni jirtu kana waan barbaaddan mana keessan kaa'uu barbaaddanii fakkeenyaaf suuraa adda addaa isin agarsiisa. Suurota adda addaa kaa'uu dandeettanii suuraa biyya keessaa fakkeenyaaf suurota barbaadan gachuu suuraa akkanaa kana kaa'uu dandeettanii waan barbaadan kaa'uu dandeettan fakkeenyaaf isa kaa'uu barbaadeef noo daqiiqaa kunoo akkanaa kana kaa'uu dandeettanii karaa makiinaa sanillee gubbarra baasuu dandeettaa jechuudha. Karaa makiinaa sanillee gubbarratti yoo baasuu barbaade akkana godha. Akkasumatti hundaayyuu hojjechuu dandeettan jedhee abdadha. Ammas viidiyoo isin garsiisa sirriitti na hordofaa. Viidiyoo hundaayyuu isa takka isin hojjedha waan ta'eef. Okay. Kana ni balleessa. Ammallee kana keessa seenna. Ammas viidiyoo isin hojjedhu wayitu jira. Viidiyoo isin hojjedhu sun maali viidiyoo maalitti beektanii? Viidiyoo tanaan dura isa kana jechuudha. Viidiyoo kana kunoo kana. Viidiyoo kana kanuma fudhadhee kanuma irratti hojjedha. Isin immoo kan biraatti irratti hojjechuu qabdanii. Meeqa viidiyoo kana fudhadhee akkana godhee amma eessa seenuu qaba? Eessa seenuu qaba? Akka yaan hordofan ofii as keessa seenaa. Kana kanadhaa kan akkasdhaa kan mistara kana keessa seenaa. Viidiyoo san eessa argadhee yoo abdadhee as jala argachuu danda'a. Kunooti viidiyichi kun akkanatti hojjetamee jira. Akkanatti kan hojjetamee jiru. Kana kallattimaan akkana gochuu danda'a. Akkana qixxeessee irratillee akkanatti gabbata jechuudha. Dammoo gaafa akkana godhee
eega kana godhee geesseen booda raayititti godhaa. Amma fakkii namaa agartanii miti fakkii namaa tanadha. Wanni isin galuu qabu amma jechuudha. Wanti jala jiru suni viidiyoo biraa buuftanii isin agarsiisuuf akkana gochuu jira beekaa. Amma kaamistanii tan namaa fakkii namaa dhoofnee akkana goona. Yoo kunoo baddeetti bara argitee kunoo biraa badee jira agartee. Isin tam gochuu qabda argitee tana isii tana lamaan sirriitti ilaaluu qabda laal. Tanaan ni dabaltaa. Tun akkatti ni irrisaa akkanatti balleessa jechuu isii tanallee garaa isii gubbarraa tana akkana oofta xiqquma akkana keessatti ooftee akkanatti ilaala. Akkana gootaa akkanatti sirriitti wal qixxaa'a jechuudha argitee. Kunoo amma viidiyoon kun kallattii waan ta'a jechuudha. Amma kana akka kuni fakkeenya kana agarsiisaaf kun olii gadi deemaa jira agartanii akkasuma olii gadi deemu sanitti kanallee gochuu barbaadde viidiyoo kanallee gochuu barbaadde qulfii tana agartee qulfii tana kallattiin dhoofta qulfii tana dhahaa viidiyoo san akkana oofaama kanas amma akkana duubatti achisiisaa akkana oofaa duratti asiisaa akkana oofaa akkuma fooqiin kun deemuun godhaa gubbarra godhaa akkuma inni deemutti godhaa yoo inni garaan deebiillee garaan oofaa yoo inni amma akkana fakkeenyaaf dhiifamaa kunoo amma akkana gadi dhufaa akkana oofaa isin wanni qabdan xiqqeessanii ooftanii beekan bara isin garsiisu jira akka kiyattan nama takka jumaa itti man malee itti irra deebanii kunoo isii tan akkana xiqqeessanii ooftan maqasii tan dagattan ilaa akkana waan godhe amma ida irra jiraami dammoo eega ida irra jiraate akkam gochuu qabaani amma hir'isutti deebi'ee jira ammas xiqqeessee akkana oofu ida irra jira ammas suuraa kii kana akkana gaggogodha akkana olii gadi godha ammallee suuta xiqqeessee kajalaa kana akkam godha achi oofuuf duratti amma kanas hin xiqqeessee achi fageessaa ida irra jira amma ida irra deebi'eera amma kanammoo kallattiin as xiqqoo asiisaa akkas ol qabaa amma kun akkana godhaa jira ammas as asiisaa akkanas kallattimaan bakka fooqii namichi jiru akkas ol baasaa kallattimaan ammas akkasti gabbuusaa horodofaa kanaan akkanatti gabbuusaa wal qixxeessaa kana akkanatti asii achi ol kun amma kun akkasuma jira ammas akkasuma jira ammas akkasuma jira kunoo argitee yaa waan caalaa irra caalaa namni yoo nama hubate baay'ee gareedha sirriitti nama hordofe ilaala argitee amma isinii qabsiisaa ilaalaa.
akkanattis eega hojjettaniin booda kallattiin as fiddanii iddoo kana